reste avec Ahmed. Ahmed qui attend un renfort. Oui, il s'est ouvert le chemin du but. Ahmed, le but. Ça en fait 3-0 pour cette équipe. Après le renvoi du gardien, c'est Kebele qui... عالمي 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 الولد المصري صلاح الماما افريكا يا مانديلا. Shamaar kafuunii akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii ispoortii miidiyaa afaan oromoorraa odeeffannoo ispoortii torban kanaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Odeeffannoo ispoortii torban kanaa kan isinitti himu ana Maddin Siraajiim qophii ispoortii miidiyaa afaan oromoo waliin turtii gaarii isiniin jennaam. Oduu biyya keessaatiin eegallam. Pirimeer Liigiin Itoophiyaa torbee tokkoffaan Oktoobarii 17 hanga Oktoobarii 20tti ni taphatama. Tapha Oktoobarii 17tiin Hawaasaa Kanamaan Direessaa irratti Jimmaa Abbaa Jifaar simachuudhaan 1-2 yoo mo'atu, Dirree Kanamaan Direessaa irratti Walaayittaa Dichaa simachuudhaan 1-2 mo'ateeti jira. Tapha Oktoobarii 18tiin Adaamaa Kanamaan Direessaa irratti Walqixxee Kanamaa simachuudhaan 1-2 yoo mo'atu, taphni Arbaa Minch Kanamaa fi Makalaakiyaa yeroo biraattis dabarfameeti jira. Tapha Oktoobarii 19tiin Baardaar Kanamaan Addis Ababaa Kanamaa yoo simatu, Bunni Itoophiyaa Direessaa irratti Sidaamaa Bunnaan simatam. Tapha Oktoobarii 20tiin Faasil Kanamaan Direessaa irratti Hadiyyaa Hosaanaa yoo simatu, Sabbataa Kanamaan Qiddus Goorgisiin Direessaa irratti ni simatam. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu ispoortii biyya keessaa qabnu kana fakkaata. Amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsinam. Pirimeer Liigiin Ingilaandii torbee salgaffaan Oktoobarii 16 hanga Oktoobarii 18tti taphatameeti jira. Tapha Oktoobarii 16tiin Waasford Direessaa irratti Liverpooliin simachuudhaan 5-2 yoo mo'amu, Aston Villaan Direessaa irratti Brightonin simachuudhaan 3-1 injifatameeti jira. Leicester Cityin Direessaa irratti Manchester United simachuudhaan 4-2 yoo injifatu, Manchester Cityin Direessaa irratti Burnley simachuudhaan 2-2 injifateeti jira. Taphni Norwich City fi Brighton 2-2 yoo xumuramu, Southampton Direessaa irratti Leeds United simachuudhaan 1-2 yoo injifatu, Brentford Direessaa irratti Chelsea simachuudhaan 1-2 injifatameeti jira. Tapha Oktoobarii 17tiin Everton Direessaa irratti West Ham United simachuudhaan 1-2 yoo mo'amu, Newcastle United Direessaa irratti Tottenham simachuudhaan 3-2 injifatameeti jira. Tapha Oktoobarii 18tiin Arsenaal Direessaa irratti Crystal Palace simachuudhaan 2-2 bahuudhaan qabxii qooddataniiti jiru. Gabatee Pirimeer Liigii Ingilaandiin Cheelsiin qabxii 19 yoo dursu, Liverpool qabxii 18tiin sadarkaa lammaffaa irratti argama. Manchester Cityin qabxii 17 sadarkaa sadaffaa yoo qabatu, Brighton qabxii 15 sadarkaa arfaffaa qabateeti jira. Sadarkaa shanaffaa Manchester United qabxii 14 sadarkaa jahaffaa, West Ham United qabxii 14 sadarkaa torbaffaa, Everton qabxii 14 sadarkaa saddeetaffaa, Brentford qabxii 12 sadarkaa salgaffaa, Brighton qabxii 12 sadarkaa kurnaffaa, Leicester Cityin qabxii 11 sadarkaa 11ffaa, Arsenal qabxii 11 sadarkaa 12ffaa, Aston Villaan qabxii 10 sadarkaa 13ffaa, Crystal Palace qabxii 8 sadarkaa 14ffaa, Southampton qabxii 7 sadarkaa 15ffaa, Watford qabxii 7 sadarkaa 16ffaa yoo qabatu, Leeds United qabxii 6 sadarkaa 17ffaa, Burnley qabxii 3 sadarkaa 18ffaa, Newcastle United qabxii 3 sadarkaa 19ffaa, Norwich Cityin qabxii 2 sadarkaa 20ffaa irratti argama. La Liga Spainitti yoo isin dabarsinu, La Ligaan Spain Oktoobarii 16 hanga Oktoobarii 18tti taphatamee jira. Tapha Oktoobarii 16tiin Levantin Direessaa irratti Getafe simachuudhaan 2-2 yoo ba'an, Real Sociedad Direessaa irratti Mallorca simachuudhaan 1-2 injifateeti jira. Tapha Oktoobarii 17tiin Lyon Direessaa irratti Elchin simachuudhaan 2-1 yoo injifatu, Celta Vigo Direessaa irratti Ishbiiliyaa simachuudhaan 1-2 injifatameeti jira. Villarreal Direessaa irratti Osasuna simachuudhaan 2-1 yoo injifatamu, Barcelona Direessaa irratti Valencia simachuudhaan 3-1 injifateeti jira. Tapha Oktoobarii 18tiin Deportivo Direessaa irratti Real Betis simachuudhaan 1-2 yoo mo'amu, Espanyol Direessaa irratti Cadiz simachuudhaan 2-2 injifateeti jira.
Taphni Giraandii fi Atikoo Maadiriid, Real Maadiriidii fi Atilikoo Bilbaa'oo yeroo biraattis dabarfameeti jira. Gabatee La Ligaa Spain Real Sociedad qabxii 20 sadarkaa tokkoffaa irratti yoo argamu, Real Madrid qabxii 17 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Ishbiiliyaan qabxii 17 sadarkaa sadaffaa, Atilikoo Madrid qabxii 17 sadarkaa arfaffaa, Osoosanaan qabxii 17 sadarkaa shanaffaa, Riyoon qabxii 16 sadarkaa shanaffaa, Baarsiloonaan qabxii 15 sadarkaa torbaffaa, Real Betis qabxii 15 sadarkaa 8ffaa, Atilikoo Bilbaa'oon qabxii 13 sadarkaa 9ffaa, Valeensiyaan qabxii 12 sadarkaa 10ffaa, Ispoonyaal qabxii 12 sadarkaa 11ffaa, Villarreal qabxii 11 sadarkaa 12ffaa, Molkaan qabxii 11 sadarkaa 13ffaa, Elche qabxii 9 sadarkaa 14ffaa, Celta Vigoon qabxii 7 sadarkaa 15ffaa, Kedis qabxii 7 sadarkaa 16ffaa, Giraandi qabxii 6 sadarkaa 17ffaa, Levanteen qabxii 5 sadarkaa 18ffaa, Deportivoon qabxii 3 sadarkaa 19ffaa, Getaafeen qabxii 2 sadarkaa 20ffaa irratti argama. Odeeffannoo ispoortii keenyaa birootiin taphataan kubbaa miilaa Chelsea duraanii lammii Koodivaar Didier Droogbaan ambaasaaddara dhaabbata fayyaa addunyaa damee ispoortii ta'uun muudameeti jira. Droogbaan filatamuun dorgommiin sochii ispoortii akka jajjabeessuu fi faayidaa ispoortiin fayyaaf qabu hubachiisuuf ni gargaaras jedhameeti jira. ALN bara 2006 fi bara 2009 taphataa cimaa Afrikaa jedhamuun kan badhaafame Droogbaan biyya isaaf gooliiwwan hedduu galchuun ammallee abbaa riikordii Koodivaar akka ta'es ni beekama. Kubbaa miilaan alattis duulaawwan kanneen akka ittisa busaa fi HIV/AIDS kanneen biroottis hirmaachuun hawaasni fayyaa isaa akka eeggatuuf hojiiwwan boonsaa hojjechaa turuunsaas ni beekama. Droogbaan itti gaafatamummaa kana argachuu isaatiin akka gammadee fi hojiiwwan boonsaa hojjechuuf akka qophaa'es himeeti jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fayyaa hawaasaa eeguuf doolaara Ameerikaa biliyoona 54 olis ramaduusaa beeksiseeti jira. Odeeffannoo kana Google.com irraa arganneeti. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophii ispoortii simbiraan ga'uudhaan kan isinii waliin ture ana Maddin Siraajim ogeessi kaameraaf teeknikaa keenyaa Nuuraddiin Shaafii waliin ta'uudhaan odeeffannoo ispoortii biroo qabannee hanga walitti deebinutti qophiiwwan ispoortii miidiyaa afaan Oromoo afanii waliin turtii gaarii isiniin jennaam. Avec Ahmed qui attend un renfort. Oui, c'est ouvert le chemin du but. Ahmed, le but, ça en fait 3-0 pour cette équipe. Après le renvoi du gardien, c'est Kebele. عالمي 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 الولد المصري صلاح الماما افريكا يا مانديلا.